Addi bilisummaa Oromoo waajjira isaa haaraa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Nifaasil Kilaaftootti banachuun eebbisiiseera. Waajjirichi bakka qondaaltonni olaanoon addichaa miseensonnii fi deeggartoonni heddumminaan argamanitti sirna ho'aadhaan banamuu danda'eera. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo sirnicha irratti argaman obbo MIKAA'IL Booranaa waajjiricha fedha isaaniitiin waa hundumaa danda'uun kan saaqee jiraattota naannichaa yoo ta'u, kunis qabsoo ABO'n karaa nagaatiin taasisuuf ka'ee kan deeggarudha jedhan. Obbo MIKAA'IL addatti miidiyaa keenya waliin turtii taasisaniin dhimma magaalaa Finfinneetti wal qabatee isaaniif dhiyaateef Finfinneen osoo waa hundaanuu kan Oromoo taatee jirtu dhugaa kana haaluu yaaluun daba jedhan. Namoonni tokko tokko Addis Ababa jedhanii akka saba of danda'ee tokkotti addatti yaamuunis balaa guddaallee qaba, isaanumallee miidhas jedhan. Finfinnee otoo kan Oromoo taatee jirtu, handhuura Oromiyaa taatee jirtu, magaalaa guddittii Oromiyaa taatee jirtu, heera mootummaan jiru kanaanis beekamee kun otoo jiru akka abbummaan magaalaa kanaa haalamuudhaaf yaalama. Humnoonni siyaasaa fedhii biraa qaban bilisummaa Oromoo dura ka dhaabbatan sirna ture deebisuudhaaf kan tattaafatan abbummaa Oromoon magaalaa kana irratti qabu haaluudhaaf tattaafatu. Kun akka keenyatti daba guddaadha. Kana yaaluu jechuun, kana haaluu jechuun kan inni guddaa miidhu, kan inni eenyu caalaa miidhu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Amma kan inni dhaga'u yeroo hedduu Addis Ababa jedhanii, Addis Ababeen kun akka saba biraa tokko ta'eetitti, akka biyya biraa tokko qabuutitti, Finfinneen akka biyya uummata biraa Addis Ababa jedhamu tokko ta'eetitti isa haasa'an dhaga'a. Finfinnee waa hundumaa kallattii maraanuu kan argattu Oromiyaa irraayi. Kallattii shananiinuu yoo gadi bahan kan marsee jiru uummata Oromooti. Dhugaa kana haaluuf yaaluun ofuma miidhudha jedhan obbo MIKAA'IL. Uummanni Oromoo abbummaa magaalaa Finfinnee irraa qabu mirkaneeffachuuf waajjiraalee isaa kutaalee magaalattii adda addaa keessatti banachaa jira. Kunis wareegama guddaan kan dhufedha jedhan. Obbo MIKAA'IL itti dabaluunis uummanni keenya magaalaa Finfinnee keessa jiraatu hedduun afaan alagaa kan dubbatu ta'uu eeruun, kan ammoo warri danda'an sabboonummaa fi kaayyoo ABO waliin barsiisuu qaban jedhan. Yeroo ammaa kanatti lolli lixaa fi kibba Oromiyaa dabalatee iddoo adda addaatti taasifamaa jiru. Filannoon fuuldura keenya jiru nagaan taasifamuunsaa kan nama shakkisiisu kan jedhan qondaalli kun, mootummaan kun waadaa uummata isaaf galee cabseet ilmaansaa jalatti fixaa jira jedhan. Eenyu injifataa, ati ni injifattaa, ni injifattoo osoo hin taane otoo kun Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Oromiyaa qofa immoo miti, naannawa biyyatti adda addaa hunda keessatti nageenyi dhabamuunii fi wanni garaagaraa, wanni buburree ta'e hedduutu jira. Inni kun waan hedduun isaa waan filannoo gochuuf deemna, biyya kana dimokiraasiitti ceesisuuf deemna jedhu wajji waan wal faallessuu fi waan wal danquutu jira. Yaaddoo nageenyaa guddaatu jira. Nageenyi uummataa keessatti, Oromiyaa keessatti uummanni keenya akkuma jettee dhiyaatti godinoonni Wallaggaa, Gujiin, Booranni lola keessa jira. Keessattuu Wallagga keessatti baatiin tokkoon dabre kun seenaa biyya kanaa keessatti, seenaa uummata keenyaa keessattis waan hedduu nama gaddisiisuu fi wanta akka ta'e hin beekne uummati keenya akka maleetti lubbuun isaa akka baalaa harca'aa jira. Utuu kun ta'uu nuti maaliif waajjira banachuu waa'ee filannoo haasa'utti maali akkamitti deemama inni jedhu dhugaa. Mata keenya kan nagaa dhowwaa jiru qaamolee mootummaa fi warreen sirna duriitii nu deebisuuf fedhanidhas jedhan. Mootummaan biyya bulchaa jiru kan Dr. Abiy Ahmadiin hoogganamu kun danqaawwan kallattii kamiinuu gochaa jiru dhaabee filannicha karaa haqaa fi bilisa ta'een akka gaggeeffamu yoo godhe qofa biitii kun nagaa taati jechuun dubbatu. Haalli amma jiru kun bifuma kana kan itti fufu yoo ta'e mootummichi itti gaafatamummaa seenaa keessa galuuf deema. Biyyattiinis rakkoo hamaa keessa galti jedhan obbo MIKAA'IL. Rakkoon uummatarra gahaa jiru kun akka dhaabbatuuf, miidhaan uummatarraan mootummaan gahaa jiru kun akka dhaabbatuuf, rakkinni siyaasaa jiru hunda akka furamuuf waliigaltee godhee mootummaadhaan waliigalee dhufe ergasii kana gaafatama isaa sirriitti bahachaa jira jennee amanna nuti. Waraana keenyallee waraanni keenya karaa nagaatiin galee humna nageenya qaama nageenya biyya kanaa humna nageenya biyya kanaa akka ta'uuf dhugaadhaan mootummaa wajjin waliigallee hojiitti hiikuudhaaf tattaafachaa turre. Kun gama mootummaatiin danqamee shirri dalagamee hafe jennee amanna. Obbo MIKAA'IL itti dabaluunis addi bilisummaa Oromoo rakkoon gama kamiin uummata Oromoo irra gahaa jiruu fi danqaawwan siyaasaa jiran akka hundirraa furamaniif waliigaltee karaa nagaa godheera. Itti gaafatamummaa sirriitti bahachaa jiras jennee amanna jedhan. Waraanni adda bilisummaa Oromoo karaa nagaan hiikkatee galee qaama nageenyaa uummataa akka ta'u waliigallee turre. Garuu gama mootummaatiin osoo hojiitti hin hiikkatin afeeras jedhan. Sanarraa kan ka'e sanaan walitti hidhatee
uummata keenya irratti miidhaa guddaa amma deemaa jiru kana sadarkaa itti namoonni uummanni keenya ni callise dhaabni hanga ga'u dubbachuu dide jedhurra komatamnurrallee geenyee jirra garuu gama keenyaan nuti takkaa callifnee hin beennu dubbachuu qofa osoo hin taane mootummaa waliinis mootummaatti kallattiidhaan dubbachuudhaan boordii filannootti dubbachuudhaan waan kun ololaan otoo hin taane miidiyaarraan osoo hin taane dhugaadhaan akka furamuuf hojjechaa jirra. Takkaas immoo callisnee ibsa baasus yoo ta'e miidiyaa irratti dubbachuus yoo ta'e kan hanga bilisummaa Oromoo miidhaa uummata kanaa irraa dubbachaa jiru miidhaa uummata kanarraa dhaabsisuudhaaf dubbachaa jiru ni jira dhaabni jenneen amannu fuula duras kana itti fufnaa garuu wanni beekamuu qabu wanni miidhaan har'a uummata keenyarra gahaa jiru sadarkaatti dubbattu miidiyaatti dubbattu ibsa baasuu dandeessu illee bira kutee jechaadha guyyuu galgala waan tokko yoo ta'e borganama waan biraa ta'a itti fufa ta'e dhaabbachuu dide jechaadha har'a waan kanatu ta'e waan hamaa tokko jennee yeroo nuti waa dubbannu yookaan ibsa baafnu yookaan miidiyaa irra dubbannu borummoo kan sana caalu iftaanis akkasuma sadarkaatti maal inni jedhamuyyuu guyyuu ta'ee humnuma waanuma godhamuu danda'u waanuma jedhamuu danda'u ol ta'aa jira isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Addi bilisummaa Oromoo miidhaan uummata Oromoo irraa akka dhaabbatuuf carraaqaa turreerra ammas ittuma jirra kan jedhan obbo MIKAA'IL yeroo adda addaatti mootummaa waliin mari'achaa dhiibbas gochaa turre jedhan miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiruuf callisnee hin beeknu kan jedhan qondaalli addichaa kun miidhamni uummata keenya irra gahaa jiru sadarkaa miidiyaan dubbatamurra darbeera guyyuma guyyaan itti daran hammaachaa deemaa jira jedhan kanaaf immoo falli jedhan obbo MIKAA'IL kanaaf falli waaraa waliin mariin qofaan ta'uu qaba jedhan jaarmiyaaleen siyaasaa karaa nagaan uummatatti fedhii isaanii dhiyeeffachuun kan uummanni filatee sagaleen caalee biyya bulchuun kan moomes karaa nagaa sagalee uummatichaa kabajuu qaba jedhan mootummaanis qabsoo karaa nagaatti amannaa kana booda waa hundaa marii qofaan ta'a jechuun waadaa galee nu yaame kabajuu qaba jedhan mootummaan humna hundaa waan harkaa qabuu fi humna kanatti fayyadamuun shira dalaga yoo ta'e furmaanni dhugaa dhufuu hin danda'u mootummaan uummata isaa dhaggeeffachuu qaba jechuun dhaaman qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan sana dhiisee sagalee uummataa dhaga'uu qaba fedhii uummataatiif buluu qaba uummanni yoo isa jibbe mootummaan dhiisuu qaba uummata isa jibbe raddeeraraa jira paartiin aangoorra jiru uummatatu isa jibbe kaayyoo isaa jibbe uummata yoo uummata kaayyoo kee jibbe qawweedhaan uummata fixaa bulchuun itti fufa jedhanii yaaduun cubbuudha si hin danda'amu si gaafatama seenaa jilas nama galchaa.